جوارتي سسيقافة جوستي أرجيبر كونفرنس جوار مالك داجو لبدي مكوش ندي أنا ويا براد يعني نيتو أنا الربي أنكو باي تري بيت السوف من أبوها مرة بتدي أتي ما أبتي والله ما كي أتصير بيه ويتما كنا ما جاي ونوم تجي سالسي يا كم شو قلتي دوام ديره والله ست دقامي وده مسمى نيالنتي سلا برنامج رامبر ويت فيسبوكا يقول لنا ماري فمبي تدرو كان سكيتي بر دوباره تسير كتير بر لبدا وجه مدا مارا كان دبت ماتي رامبورا ترتي ما ده أكمل شو قلتي دينا دمتي لمن دنو أكمل تكاس بچولن ديتا والله بتا مسمى نيال والله ما كي بكتنا رفي بكتنا أولكي أمبر كوباي تري سيرياسو أكمل تيرا بمودن ديتا دي بكتني من دنو تكرو كافي كنوب سورن ديتا أكمل ميركي كسر بابي أيها إرجع جتني فوق لما هيدون برباد ترى شقوت إنتي كم هفته جاني لين يادني أدادا منوته يدوت تي في فيسبوك كرت اللي خير ترى ياو قافك أبساني بيتي دوغنغوري وين أبمو سيجلي أبسوت أنا جي ستي مريرة تستي وان غاري هوجت ورتستي وان مبهند هوجت ورتلي wanti dogongora hin dhabamu sigale na koree qindeessota koree irratti malee jawaa irraa miti komii jawaa irraa hin qabu kondis isaan irraa illee hin qabu rakkoon gis takka takka immoo numa yeroo duraatii fi beekee ammas pilaatfoormii kun kan qophaa'e sigale mi yeroo duraatiif qophaa'e waan ta'eef yeroo duraatii fi gizee hedduu beekee qabsaa'onni gudguddaan bikkoota narkattu sigale ولا رقاقيتي أنا أفهمونتي لما دللي جوار محمد فلاتمورمي كان رتيني دو فجنة وايانوف يا دا كينيا هندي سنة كويا براتي أما ف أجرب بود أبو كينيا لين ندوغا ديسيسني جوار اللي غافي أكا أوروموتي غافا چوما إسا دوبيسو يو تيلي دوبيسنين بينا akka oromootti gaaffilee hedduutu ka'uu qaba ture garuu gizee biraat goona bakka rakkoo hin qabu jechuu barbaadeeti karuma badatti osoo hin ta'in waan tokko karaa nama nageetti hiikkataa beete namni waan gaarii hojjetu deemu waliin qeequ siyalee miti gaarummaa bikki sun amma maakiin maa seenuu dhabde takkiin maakiin ammaa seenuu dhabe jee yaa'ii kaasuu takkiin gaaffii dhiyeessuu koomii dhiyeessuu hin danda'u because wanti godhamuu ture irratti gaaffii nuti barbaannu takkiin immoo wanti nuti godhamuu qabu barbaannu tokko yoo jiraate nageenya ummata keenyaati malee achirratti argamuudha miti kaayyoon oromootis kaayyuma hundi keenyaa qabnu rakkoon ummata keenyaa akkamitti furama sigalee rakkoon ummata keenyaa akkamitti furama ummanni keenya fuuldurri oromoo maal tahaa ummanni keenya kun amma fuuldurri oromoo maal tahaa maal oromoon kun maal godhuu qabanii yaadoolee hedduu kaasuu barbaadee ture kanaafuu gizee biraatu fudhanna jawaar gizee biraallee ni arkina jennee abdii qabna inshaallahu ta'ala. اوكي غافي لما فا اكا تندلت اورمو كان قبسويت اورمو تكاتيتي غافي تكسي غافن جوار اصلي دان دكتور اصلي جدين ابي نمو ابي جدين وندا كان اكامي فروچو ما اكامي تفوتبي اكتيفيستي تكاچر ديتي فيديو سلالا ترتيجي مال تراوسي موداتا جنريشن اما كان هذا كريد مال كريد بوتا دكتور اصلي ويتر وانا اصلي وقادم ترو بي چاينا براتي سيغلي barum sekarang soalnya tidak kami pura tawarkan dokter asli, waktu ini kasih muka budak asal mungkin mal sudah kamu kata orang mau takkan itu. Jangan kau kira nak apa dia kam, bijalah desa dan dia mau minum dan dia. Mereka kan milik kan ini juga amat. Itu torina dia jiwa kini sih raja kan simpan. Wang kan kiri luar. Luar itu baca dah dokter jatuh ni dura. Maka kabajati dirqama namni tokko barachuu qabaatee takkiin immoo yuunivarsiitii irraa beeku qofaa fi miti dooktar ka jedhamu maqaan dooktar asli jedha kun dooktara jechuun maqaa inni moggaafatee takkiin immoo maqaa inni qabatee deemu waan ta'eef Jawaar Mohammad maaliif asliidhaan dooktar jee abiyyiin immoo abiyyi jee jettee asliin amma sa'a kanatti uummata isaatiif dubbataa jira waan barbaadullee ta'u rakkoo haadhaaf abbaa isaatti hin callisne rakkoo haadhaaf abbaa isaatti callisuu dhabuun sunu dooktar isa ni jechisiisa. Gargaarsa uummata irratti hin argamu. Rakkoo waan biraadhis duriyyummaa maal isaadhis gan as biratti uummata isaatiif
rakkoo uummata sanii dubbatee jira moo dubbanne rakkoo uummanni keenya achi keessatti rakkate dubbatee jira bara. Kanaafuu rakkoon qabu kun waan guddaa miti jechuudha. Sigalee waan guddaa akkasitti namni irratti wanti jiru miti. Maqaa ammas yaa'u aslii maqaa dooktara jiru kana akkuma qoosatti moggaafatee irraa matti maxxane namni amma aslii yoo jedhe namni maqaa isaa beeku hin jiru. Dooktara aslii yoo jedhame qofa beekama sigalee maakii yoon jaamiyaanis maakii qofatti namni na beeku hin jiru maakii orootti na beekanii. Kanaafuu akkasii jechuudha. It's okay. Anama maakii oroo yoo naan jedhe it's okay. Maakii yoo naan jedhe rakkoon qabu. Kun amma waan akka gaaffitti ni kaajee yaaduu qabu miti baaliyyoo. Wali yeroo guddaa jechuudha wantoota sooshaal miidiyaa guddaa fi aktiivistootaa fi waan kana hafarsaa sadiifuu jechuudha. Shugutiin Oromoo taawwala dura qabsoo balbala bantee kaayiroo irraa waan kana kiriin gochuu qabdi. Lafa hundinnaa inni Dooktor Aslii muluunu jechuudha. Duraan wayita qabsoon finiinu san jechuudha. Bara wayyaanee san duuba ta'anis ergaa turan magaarrajaa tokko jira magaarrajaan daalachi wayita feesbuukaa achiin akkana eegamanii jiran maaliif maqaa balleessu wallahi wayita qabsoo sarkaa wayita qabsoo balleessu qabsoo namarraa namni nu barsiisne nuti warra qabsoo warra qubee tolcheerraa warra qabsoo hidda gadhaabeerraa warra qabsoo barsiisu malee baraturraa miti nam tokko qabsoo irratti na barsiisees hin jiru na ergees hin jiru. An iftoomina kiyyaan uummata kiyyaaf dubbataa jira arras ni dubbadha booris ni dubbadha bika kana tolchi kuni maqaa sidha. Wannan si jere kirri si taane fakkeenyaaf lamisaale Dooktor Aslii isaa sanitti amaariffan beeku amma xiqqoo si babaratee amaariffaan uummata amaaraa kana dhaggeeffatu waytii san Dooktor Aslii fa amaariffan beekanii wayita feesbuukaa san seeraan jechuun amaariffa kanan barannee makiidha ka dura ergan maaliif onnee firiidha mujattiin kirbiita wayisan makiidha kana furdoo miti gaa xiqqoo sini galee. Mujadi wisan ibida oonyaatte Oromoo itin jettu yaara viidiyoo sira gidani hagaadhaa viidiyoo san toonnee keessaa dhabbaane maaliif intala sun qabsoo itti Oromooti kalee silaa moodeetarri kennamee fi aboo an rakkoon kiyya achirra bahuu mitiin je rakkoon kiyya rakkoo uummataan akka maakitti achirra bahee maa gaafachuu dhabee miti an kana qeequmsa hin qabu si galee ani rakkoon akka maakitti qabu tokko yoo jiraate uummanni keenya nagee harkatuudha. Waraanni baadiyyaa keessaa qotee bulaa keessaa bahuu qabaadha gaaffiin keenya si galee uummatni laal qotee bulaan tokko dhaggeeffatu sitti hima qotee bulaanii tokko daldalaa fi qotee bulaan tokko miti daldalaan gizee hunda maallaqa hin harkata amma gizee ati daldaltu guyyarraa galgalarraa ganamarraa maallaqa ni harkata qotee bulaan immoo wanni facaafate gaafa geef qofa maallaqa harkata si galeemi. Gaafa wanni inni facaase haamatee gaheef qofa maallaqa harkata qotee bulaa kanarraa maallaqni saamamaa jira qotee bulaan kun maallaqa hin qabu maallaqa inni waggatti harkatu guyyaa takkatti qabanii maallaqa guddaa gaafataa jiran jechuudha warri gaafataa jiran kun qaama kam amma namni kamtuu kana adda wallaalee jira si galee miti so kana uummata keenyarraa wanti kun akka sirraa'uu fuulduratti maala godhuu akka qabnu irratti ni jira miti kanarraa uummanni keenya gaaffii gaafatee nageenya uummata keenyaaf akkamitti dhufuu qaba qofa malee achirra namni irraa hedduu nama mana banatee an maachirra bahuu dhabe an achirra bahuu dhabe achi dubbisuu dhabe rakkoon keessa rakkoo mul'achuudhaati jechuudha bara haala kanaan isin galee dhugaa walitti himna rakkoon keessa rakkoo mul'achuuti malee rakkoo dhimma uummataa isin yaachisee dhimma uummataa isin qeeqeeti miti amma warri mana banatanii asliin akkas godhe maarreen akkas godhe jinniin akkas godhe ittanii iyyaa jirtan kuni rakkoon keessa rakkoo mul'achuuti malee rakkoo uummataati miti jechuudha akkas nama jechisiisa because rakkoo uummataa yoo ta'e Jawaar Mohammed wallaahi wabillaahi dhugaan siima viidiyoo hojjedhu poost godhii Jawaar Mohammed hin arga si galee amma Jawaar Mohammed dirqama nama guddaa qofaa miti kan argu qeeroo xixiqqoo si yaada guddaa qabdu yaada bilchaataa qabdu namni sheer godhee bira geessa jechuudha namni kun yaada akkanaa dubbataa jira jee sheer bira geessa dhimma ati dubbachuu barbaadde dubbadhu poost godhii namni bira geessaan sin jechaa jira bara sini galee kanaafuu akkasitti dubbadhaa malee amma maaliif nageenya irratti nuti nageenya fi duratti hojjechuu qabna malee wal qeequudhaaf maaliif akkatti akka amma dhiifama naa godhiti baaliyyoo akka amma namni mana banatee gandummaa ta'e maarree ta'e jee haasa'u kana caala silaa uummata isaaniitiif sagalee ta'an sagalee uummanni kuni uummanni dheengadda sagalee ta'uu turreef tuni akka amma
ajandaan babal'ate kanatti sagalee akka amma taa'ame kanatti hin harkanne jechuudha. Bafisuu. Yaa sigalee osoo nuti balleessu takkiin immoo komii taane nuti komii dhiyeessa fakkeenyaaf jechuudha nuti waa'ee qabsoo seete tiktookii kanarra waa'ee qabsootillee ta'e kaan warra geemii taphachuuf qabsoo dhufe nuti garuu tiktookii kanarratti osoo komii dhiyeessuu barbaanne jechuudha. Qabsoo yeroo qabsoo tiktaakii irra kafidee iyyuu ture osoo feesbuuk adeemu kun bikki qabsooti miti osoo jaayinarra gubanii diidama tiktookii soddoma osoo nurra gubatu saba keenyaaf dhaabbanne asirra dubbannee nuti komii dhiyeessine because saa komii dhiyeessanii miti sa'aan abaluu balleesse saa ta'u osoo hin ta'in sa'aan dhimmi uummanni keenya kan bosona keessa ciisu jiru kan manni irraa diigamu jiru Harargee keessatti qabeenyi manca'aa jiru haasirraa hunda sinigalee kanarratti hojjechuu qabdan guys qeerroo fi qarreen Oromooillee እና gara fuulduraatti immoo hin sirraa dubartoonni illee maan seenin jee namni komii dhiyeessu hin jira jawaarirreen waan sanarratti illee barreessee jira harkitanii jirtan na fakkaate. Facebook irra laxxafee jira. Dubartoonni gahee guddaa qabsoo keessatti akka qaban gootootii hedduutu jira kan hin wallifamaniif kan hin dubbataniif hedduutu jira jechuudha. Feemasii caala demo warroota feemasiin ta'in warroota fooloo hin qabne yaadni isaanii bal'aa ta'an beekumsa gaarii qaban meeqaa tiktookii kanarra jira jechuudha. So wanti kuni if duraaf namni waan takka gaafa dhufe baduunis tolchuunis numa jirti baay'isawwe nama harkaayis numa taati guys. Kanaafuu nama wal xiqqeessuu fi wal salphisuu kanarraa osoo wal qusanne bareedaa natti fakkaata jechuudha. Akka yaada shugguxii Oromootti nuti yaaduma gaarii yaada waliigalaa nama walii nama galchuu alaa nama galchuu qabna malee yaada nama adda facaasu takkii qeequmsa minaamin hin qabu waan yoomillee ta'u jechuudha. Sinigalee akkasii. Akkasii finnee jirra gaafii finnee jirra wanni ajaa'uurra jirta. Yaa waan kana faamilii hedduuta kana yaala barreessaa turanii wadattee dhufte gastii kee jala. Saawwa sawaatee makkuu ishiitiin ajabaaduu qabsoo itti fufii qabsaa yaadni kufa qabsoon itti fufoo jedhanii jabaaduu gaaffii kenna haala seera qabeessaan nu deebisuu keetiif jajjabaadhu jajjabina guwwaa fi mul'ina guguddaa si fawwinaa sin jennaa dumaashii teennaa soddaadhaa sanirraanii nagaan nu turii tankiyoo. Fitee jira. Guys.